Oromoo lola qindaawaa irratti baname injifannoon irraa jiraachuu beeksise. Zooniiwwan hundattuu lolli jabaan irratti banamee jiraachuu kan ibsan yuubni yookaan gorsaan ajajaa olaanaa baawwaboo obbo Jireenyaa Guddataa waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa waliin ta'uun zoonii hundattuu lola irratti baname qolataa jira, injifannoo hedduu argannee jirra jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka bakkatti kibbatti Gujii keessatti kita adda addaan karaa Somaaliyaa fi Somaalee garee Itoophiyaa jechuudha. Itti marsuuf tattaafachuu waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisnaan suni waan itti milkaa'e miti. Waraanni bilisummaa Oromoo ammas sar'as kibba Oromiyaatti gaafa eebila 15 humna addaa ka gartee jajjabee hedduu eebbisiisee bobbaasuu jira. Ka jaallan dirree gartee baddaa Gujii keessa jiranis injifannoodhuma babbareedduu argamsiisaa jiranii, qawweerraa booji'aa jiranii, diina kuffisaa jiranii jechuudha. Giddu galeessas akkuma kana tarkaanfiin fudhatame hedduudha. Waan injifannooleen argaman akkasi. Gara dirree dhiyaattis akkuma kana alammaa guddaatu jira. Humna guddaatu bobbaafame waan sana ofirraa faccisaa diina kuffisaa jiranii. Nama hedduutu boojuu ta'ee meeshaanis akkuma kana baay'eetu argame akkas jechuudha. Kaaba Oromiyaattis akkuma kana. Waraanni bilisummaa Oromoo haqa loluuf qaba, kaayyoo uummataa qabatee deemaa kan jedhan obbo Jireenyaan kaayyoo jabaan qabannee kaane muuxannoon qabsoo keessa choorataa dhufne gahumsi jabaan hooggansa waraana keenyaa fi tumsi uummataa dhimmoota ijoo injifannoof nu qaqqabsiisanidha jedhu. Hundaa ol uummanni keenya roorroo qeessaatti isa mudatu hadheeffataa dhufuun qabsoo bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jiruuf humna dabalataa ta'eera jedhan. Gaari ilaale humni uummata lolee injifate takkaa hin jiru jechuudha. Uummanni kaayyoo qabu, uummanni haqa qabu. Yoomiyyuu injifatamuu hin danda'u jechuudha. Kaayyoon waraanni bilisummaa Oromoo qabatee deemaa jiru immoo kaayyoo uummataa, kaayyoo haqaa sanaati. Kanaaf yawwaa diinni haqa kee sarbuudhaaf sitti bobba'u shakkiidhaan mamiidhaan dhufaa jechuudha. Akka haqa hin qabne hin beekaa jechuudha. Akka cubbuu dalagaa jiru beekamaadha jechuudha. Waan du'uuf, waan wareegamuu fi kan hin qabne dhiibbaa dhumaanidha namatti bobbaha. Uummata qulqulluu kanatti bobbaha jechuudha. Gaafa akkas ta'u akeekan qabu kaayyoo hin qabu maaliifidha duula yoo jette yookiin dhiibamee dirqameeti lolatti jira yookiin immoo garaasaa guuttachuudhaaf itti seene marsanariidha qaxarama. Warri ergaman kunis akeekan qabanii kaayyoon qabanii waan du'anii fi hin hubannee kanaaf haamlee guutuudhaan loluu hin danda'an waan ta'eef gaafa bobba'an yookiin harka kennatu yookiin immoo otomamanii ajjeefamu yookiin immoo baqatu jechuudha. Haala kanaan kaayyoo jabaa qabaachuun hooggana cimaa qabaachuun kanarratti immoo dabalatee qeesaa irratti adamfamuu fi gartee ajjeefamuu qeensa akka gartee halagaatiin dhaalamu kana taa'ee hin ilaaluu kabaja koo guutuudhaan jiraachuun barbaada jedhee murachuunsaa hundi kunu injifannoo keenyaa fi sababa isa guddaadha jechuudha. Lolli kun waraana bilisummaa Oromoo qofa irratti kan fuulleffate godhanii ilaaluun dogoggoradha. Lolichi waraana akka uummataatti nurratti labsame ta'uu hubachuutu barbaachisaa jedhan obbo Jireenyaan. Kanaafis garaagarummaa jiru moggaatti dhiifnee akka uummataatti lola nurratti labsame kana dura dhaabbachuu qabna jedhan. Keessumaa dargaggoon Oromoo akka of qopheessuuf waamicha dhiyeessaniiru. Waan kun labsiidhuma uummata irratti labsame ta'uu walitti himne. Labsii uummata irratti labsame akka uummataatti ofirraa qolachuun barbaachisaadha. Kanaaf dargaggeessi Oromoo bakka jirutti of qopheessuu wal qopheessuu danda'utu jira. Diinni gaafa itti bobbaatu jalaa miliquu danda'utu jira. Gaafa diinni itti bobbaatu qaamaaf qalbiidhaan qophii guutuu qabaachuu danda'utu jira. Miliqee waan gochuu qabu waan gartee waraanni bilisummaa Oromoo leenjii feesisu kennu fudhachuu danda'utu jira jechuudha. Leenjii fudhate sana immoo akka qajeelfama waraanni bilisummaa Oromootti kennutti raawwachuu danda'utu jira. Ilaali. Jalqaba uummanni tokko sarbaayif gochuudhaaf ciminatu isa barbaachisa. Cimina qalbii nan injifadha nan moo'a. Ormi qeeqorra dhufee na jilbeeffachiisuu hin danda'u yookiin nam bilisoomaa falmadhee qeeqorra tabbaan ta'a hankanaatiin achi jilbeeffadhee hindu jedhee murteeffachuu danda'utu jira. Uummanni Oromoo lola kana waloon qolachuun cinatti shira diinni qabsoo isaa dadhabsuuf taasisuu irratti dammaquun akka barbaachisu kan dhaaman yuubni ajajaa olaanaa baawwaboo duula yeroo ammaa Oromoo walloo irratti labsamee jiruufis Oromoon marti xiyyeeffannoo malu kennuun uummaticha cinaa akka dhaabbatuuf hubachiisaniiru.
Oduudhuma walqabatuun waliin dubbii ajajoota olaanoo waraana bilisummaa Oromoo miliqee bahedha jedhamuun sagaleen marsaalee hawaasummaa irraa naanna'aa jiru kan ture ta'uun ibsamee jira. Sagaleen waliin dubbii ajajaa waliigalaa Waboo Marroo Dirribaa fi ajajaa zoonii giddu galeessaa Sanyii Nagaasaa gidduutti taasifamedha jedhame kun dhoksaan waraabamee tibbana marsaalee hawaasaa irratti gadi lakkifamuun dubbii ijoo ta'ee ture. Sagaleen gadi lakkifame kun kan hoogganoota waraana bilisummaa Oromoo maqaan eeramee ta'uun dhugaadha kan jedhan yoomni yookaan gorsaan ajajaa olaanaa Baawoo Waboo obbo Jireenyaa Guddataa haa ta'u malee waliin dubbii amma taasifame miti qabiyyeen haasaa kanaas haala amma jiru kan ibsu miti jedhan deebii OMN'f kennaniin. Ilaale bara teknoolojii kana waa jajallisuun hin danda'amu jechuun hin danda'amu ammoo sagaleen isaanii kanuma isaanii. Sagaleen suni kan yeroo dhihoo miti ka darbe sana booda waa hedduutu ta'e waan sirreeffame darbaju waan ilaali jaallan achirratti haasaan waan hamtuu guddoorraan argu jechuudha. Jaalli gaafa beektaa dogoggora tokko argu. Ifatti walitti haasa'ee wal qajeelchuun wal sirreessuun hoogganni akkasii jiraachuun isaayyuu waan nama boonsu. Hoogganni ifatti yoo waa dogoggora tokko argu waan beektaan ifatti haasaa turredha. Waraanni bilisummaa Oromoo kana godha sana godha jedhamaa gaafa naan jettee na gaafattu eeyyee waan jiru jiraa irra guddaa isaa immoo diinatu infiltireet godhee maqaa waraana bilisummaa Oromootiin hammeenyi guddaatu hojjetamaa guddina keessa bal'ina keessa. Wanta ta'etu jira. Kanaaf ammoo waan sana qulqulleessuuf tarkaanfiitti deemamaa jira siin jedheen ture. Akkuma sanatti gaafa jalluu keessatti ilaaltu warra yakka akkasii hojjetanii qabanii uummatatti dhiyeessanii murtii uummataatiin waan ta'uu qabu gochuu jiran qulqulleessuu jira. Waan akkasii jajjabeeffamaa namni yakka hojjete kamuu yakka isaatiin hin gaafatamaa hin adabamaa. Namni immoo gartee sanarraa barachuu dadhabe dide akeeka waraana bilisummaa Oromoo keessatti yakki uummata irratti dalaguun waan hin danda'amneef hin eeyyamamneef waraana bilisummaa Oromoo otoo hin taane qaama nyaapa waliin diina waliin hojjetu akka ta'etti hubatamuu jira jechuudha. Kanaaf jaallan kun ammam akka uummata isaaniif quuqaman ammam akka isaan dhukkubu ammam waan uummata irra gahu ofii isaanii caalaa akka isaan quuqama sana ka agarsiisu tokko sana lammata immoo walitti dubbatanii dhugaa jirtu wal dubbachiisanii walitti dhufanii keessa isaanii qulqulleessanii qabsoo akeeka qulqullitti ka jaallan irratti wareegaman ka jaallan ganama itti ka'anii galmaan gahuudhaaf deeman ka gartee walabummaa fi bilisummaa Oromoo galmaan gahuudhaaf ammam akka kutatoo muratoo ta'an waan itti mul'isudha malee waan hamaa miti. Waliin dubbiin kun irra jireessa rakkoo naamusaa waraana bilisummaa Oromoo biratti mul'atu irratti kan xiyyeeffatedha. Waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa naamusaa irraa eegamurraa gadi bu'ee mul'achuun sirrii miti. Uummata qabsaa'uuf dararuun irra hin jiraatu. Yaadni jedhu waliin dubbii kanarraa irra deddeebiin kan dhagahamu wayitaa ta'u. Yaadni kun badooma hin qabu. Inumaa ajajoonni kunniin uummata qabsaaniif aantummaa qabaachuu kan ittiin mul'isanidha jedhan. Sagalee kana kan facaase nyaapha lola deemaa jiruun injifatamedha kan jedhan obbo Jireenyaan kaayyoon isaa waraana bilisummaa Oromoo gidduutti akka waan rakkoon dhalateetti dhiheessuun qalbii uummatichaa cabsuu fi jedhan nyaapha cabiinsa Oromoo fi diigumsa waraana bilisummaa Oromootti gammadutu kana godhee jedhu. Warri waan kana facaasani nyaapuma yookiin immoo ergamtoota nyaaphaati jedhu. Maaliif facaasu? Oromoon beektaa lola kanaan waa hedduu injifannoo argamsiiste. Dhabamsiisna jedhanii itti duulanii dadhabani. Kanaaf maal gochuutti jiru? Qalbii Oromoo cabsuudhaa fi waraana bilisummaa Oromoo akka gidduu isaatti rakkoon jiru fakkeessanii mul'isuudhaa fi waan darbe fuudhanii facaasuu jiran. Warra cabinsi Oromoo isaan gammachiisu. Warri rakkoon waraana bilisummaa Oromoo keessatti yoo jiraate itti gammadantu waan kana facaasa waan kana ooludha. Kun immoo tika Abiy Ahmed fi warra Eertiraa waliin kan wal qabatee bahee oofamu waan ta'eef uummanni Oromoo waan kana sirnaan hubatee qaamni kamuu yeroo ammaa kanatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti akka rakkoon dhalattu ka barbaadu hundi ka diina waliin nyaapha waliin hojjetu ta'uu jala sararee beekuu danda'u. Waan Oromoo qoodu tokkummaa isaa sharafu sanarratti bobba'u yeroo kanatti keessattuu yeroo lola keessa jirutti bakka gartee qixa hedduudhaan duulli irratti labsamee sabaaf sablammoota akka irratti kakaafamee mootummaan inni federaalaas humna guddaa bobbaasee Oromoo irra duulu kana keessatti waan akkasii facaasuu fi uummanni akka qalbii cabu gochuuf tattaafachuun hojii diinaa, hojii tikii Abiyyi fi warra Eertiraa hojjetan ta'uu hubatamee irraa of qusachuutu namatti jira. Waan kun waan darbellee waan ammatti balaa homaas hin qabaanne sana booda lola meeqa galanii injifannoo meeqa galmeessisanii jirani waan Oromoo akka hin taane hubachuu.
Hooggansa waraana bilisummaa Oromoo gidduu garaagarummaan kaayyoo tokkollee hin jiru jedhan obbo Jireenyaan garaagarummaan hojii keessatti uumamu yoo jiraates waraanni bilisummaa Oromoo mariin furataa ifatti walitti haasa'uun immoo aadaadhuma waraanaati jedhan. Uummanni Oromoo adeemsa waraana isaa gidduutti garaagarummaa uumuun hamilee isa buusuuf deemamu irratti dammaquun waraana isaa jabeeffachuu qofa irratti fuulleffachuu akka qabuufis dhaamanii jiru. Guutuun afgaaffii kana oduu keenya booda kan dhihaatu ta'a gara oduu itti aanutti ni ceha. Kibba Oromiyaa godina Gujiitti opereeshinii riphee lolaa balleessuu jedhuun mootummaan daandii magaalota godinichaa kutaalee biyyattii biroon wal quunnamsiisan hunda cufuu hordofee uummanni rakkoo nyaataa fi kenniinsa tajaajila adda addaatiin rakkachaa jiraachuun dhagahame. Daandiin erga cufamee guyyoota 10 caaluu kan himan jiraattonni OMN'f bilbilan yaada isaanii kennan namoonni jimlaan hidhamuu fi ajjeefamuu dabalatee rakkooleen hedduun hawaasa mudataa jiraachuu ibsanii jiru. Guyyoo Waariyoo garas bilbiluun haala jiru akka ta'anitti qindeesseera. Kibba Oromiyaa godin Gujii keessa daandilee magaal guddoo godinicha nageelle Boorana Finfinnee wal qunnamsiiftu akkasumallee karaan dirqam magaalota aanaatiin walitti fidi cufamu rakka kawumatii rakkoo nageenya jabduuf saaxilamnee jedha. Jiraattoti OMN dubbis hasoda nageenyaatiif maqaan isaanii akka dhaamin barbaanne kun akka jedhaniitti magaaltan seenuuf ba'uun dhowwamtee guyyaa 10 sorratti argamna. Manneen rifeensa hundi shanee matatti cirate magaal keessa ribsoda jettin rakka kaatu jedhaabanii jiru. Namni qaala'insi jireenyaa hongeef gaagam nageenya rakka kaya bubulu irratti argama. Maatii yookaan seeli shanee maqaa jettuuf jaarsaaf jaartii dabalate namni hidhaa waliin ejjuu jedhani. Opereeshinii shanee balleessuu mootummaan bilisiginnaa dhiyoo tallabseen duulli guddaan Oromiyaa irratti eeggal hidhattoota waraan bilisummaa Oromoo caala uummata qulqullichi gaagaa jiraachuu saragaalee mul'isu. Mootummaan qaam shanee jedhuun kan qulqulleessuuf deebi'ee waada seenuus oduu waan dabarte qabatamaan garee tan balleessuu islaa kobsisaan hirdhisuu hin dandeenye. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo dheededdu keessa loltoota diinaa jedhuun kan kukuffisuun qawwee dhuugalleeffachuu dubbata. Dubbii qofa don taane ragaalee maddeen qabatama waraanicharra Oromiyaa miidiyaa neetwoork argatee loltooti mootummaatiif milishaan lakkoofsaan dhuugtaa waraan bilisummaa Oromoo kanaan dhumu gabaasaa ture. Gaagam siyaasaa khabar 2018 irra jalqabe woboof mootummaa biibulchidduu deema jiruun qulqulloota hedduutti jeefame. Nama baay'ee lafaaf qabeenya ofirra buqqaaye dhiibbaaf sarbamni mirga namooma waan aganaa jedhamuumi. Aanaalee godin Gujii kan keessa Liibaniif gumiin eeldan lofaa waraan kanirra kakay Sooriyaaf Liibiyaa irra garaagarummaa tokkollee hin qabdu. Waa dara hanga gooro doola qofa don taane Gujii barra Gujii lixaa godin Gujii irra Booranatti maluuf karaan bana waan hin taaneef qunnamtiin uummataa rakkoo taate jirti jedhan. Sababa hanqinni roobaatiin horii qabcuun geen dhabuun siyaasa baraatiin kayaratu uummati Oromiyaa kibbaa Arsiif gabartii Booranaaf Gujiin qotiyyoo lafaan qotanis dhabuurra kakaaye ilmaan nama akkasii moofaraan harkisanii midhaan facaafachuu irratti argamu. Oduu keenyatti aanuun humnoonni shororkeessitoota milishaa faannoo mootummaa naannoo Amaaraa lakkoofsaan olaanaa ta'an naannawaa magaalaa Shawaroobititti walitti qabamaa jiraachuu maddeen Walloorraa himaa jiru. Humnoonni kunneen Gondar, Goojjamii fi kutaalee naannichaa kan biroorraa garasitti guuramaa jiraachuu himu maddeen keenya. Kanarraa darbees humnoonni kunneen ganda wasan qurqur keessatti dahannoo yookaan mishigii waraanaa qotachaa akka jiran odeessi nu gahee ni agarsiisa. Kaleessa galgala gama Kollaash jedhamuun dhukaasni banamee ture jedhu jiraattonni gama biraatiin namoonni dheengadda lola irratti miidhamanii fi buufata fayyaatti yaalamaa turan gara hospitaala Kamiseetti osoo geeffamaa jiranii Axaayee irratti humnoota kanneeniin uguramanii raayyaa ittisa biyyaatiin baraaramuu himan namoonni OMN achirraa dubbise. Haleellaa uummata Walloo irratti guyyaa tokko dura raawwateen gama hawaasa Wallootiin lammiileen nagaa 9 yoo wareegaman 14 madaawanii jiru. Gara oduu keenyatti aanutti wayitaa ceenu ammoo hawaasni Oromoo lola shororkeessitoonni faannoo bananiin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafaman bakka qubsumaa dhabuu fi beelaa fi saaxilamuun rakkoo irra jiraachuu himan. Namoota sababa weerara shororkeessitoota faannoo kanaatiin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan keessaa tokko kan ta'an akka OMN'tti himanitti gandoota naamuruu 23 keessaa gandi 18 guutummaan guutuutti shororkeessitoota faannootiin to'atamee jira. Abrahaam Birroo guutuu oduu kana qopheesseera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa aanaan Amuruu bakka shororkeessitootii faannoo miidhaa jabaa irra qaqqabsiisan yoo ta'u ji'oota hedduu darbaniif maatiin 1000 lakkaa'aman qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaanii jiru. Jiraattonni nagaa 100 lakkaa'amanis humna kanaan ajjeefamanii jiru. Hawaasni Oromoo qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqaafamee jiru kun gara magaalaa aanaa Amuruu Oborraa jedhamutti godaanuun mana barumsaa fi gaaddisa mukeenii jala akkasumas manneen amantaa keessa qubatee jiraachuu namni OMN gara sirraa dubbisanii hima.